አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም مال سبب بريسيدي سبب بريس سبب لكي بر إيش يقول الرابر يدين جدتي أنا تو كمل تبصافان كي هذا بكمل نورين ايوه الله يسامح يا جنة الله يسامح والله تكون كرسي بحال سرها جنة كامل علينا ما لي رب سرها جنة شكرا قالت نشي شالت تكتي قالت آمنة هاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كامل أديم من ديمة بروز إننا نمنا كدو جت بدوا نيا مجرت مدام تمام أصلا تبديتهم بيكوا أول مرة تبدأ قالوا لي تبدأ ماس يلا بفردو خلاص الشيء إن شاء الله خلاص برو جسنا ناسرتي تمام أوكي ده يه نجيب بولا قدرنا يتي وما تخيل نجيب بولا عاملي أيه نجان تاي جنة حبيبتي Abu Sani ni qaba. Wanni garuu irraa jiruuf maal inni meeshaan kun nu gayaa. Humni kun nu gayaa ka jedhuufi malee dhabeeti miti jechuudha. Qabaatee jennaan garasii barbaadamu kun geengee jechuudha. ajjeeseetiin irraa hiikkatee galaa jira. Kun san jechuudha. Anis dhiira dhabeeti miti kan jedhu ni qaba. Nama meeqa waliin miisanjara keessa haa bulu. Nama meeqa waliin wasaapii ibuitoomi keessa bulu. Gin ammoo kan hanga ammaa onneeti yaseenu tokko hin argan. Ani irra qabeenya hin fedhu. Dhugaa isin dubbachuudhaaf. Kanaadaa jiraate, Ameerikaa jiraate, Awustiraaliyaa jiraate, biyya jiraate qabeenya sarara. Jasti dhiira ofittummaa ofitti aman. Dhiira ta'uu ofitti aman. Dhiira ta'uu jechuun ammoo dhiifama naa godhaatii akka dhiiraatti surree diratee akka dhiiraatti rarraafachuu qofaa miti. Argitanii rarraafachuu qofaa miti. Dhiirri marrarraasa. Dhiira waliin maali? Ulaagaalee maaltu barbaachisa? Ani ishii tan akkamitti ilaaluu qaba? Akka haadhaatti ilaaluu qaba. Akka ammas taree haadha manaa isaa ta'uu dhibba keessaa paarsantii dhibbatti ka shakkiin qabe natti amanuu qaba. Gaafa haadha kiyyaaf abbaa kiyya dawwalee qalabatii na godhate irra qabe. Fakkeessaan gaafa yeroo na fuudhetti abbaa manaa fi eega na fuudhee qalabatii na godhate just gurra ergisuu dhabuu. Yaa gurra ergisuu dhabuu qaba. Eenyuufuyyuu bultii isaa keessatti akka tisheertiin kan fakkeenyaaf nama qaama kiyya kana qaamni kiyya kan saadha. Qaamni kiyya kan saadha. Taati tiyya osoo du'a oolta jedhaniitiin haadha tiyyatti hin mul'isu. Garuu isa qullaa baafadhee waliin ciisa. Inni akkasuma obboleeyyan ofiitti qaama fi yookaan maatii ofiitti mul'isu. Ana garuu qullaa baafatee naa wajjisiisa. Jasti eega kunuuyyuu kan silaa dhoofamuu qabneyyuu kan nan dhossine chaatii misenjaraatii fi chaatii inboxii oduu namni itti guuruuni bultii ofii diiguudhaaf na dhossuunis why you problem? Why you happy? Kana bultii kana yeroo na dhogge ila amma kun amma deengadda yoo godhu arriin asiin nabbaateerti argartanii miti waan adiigan. Ala dullatti jiran nama dhugaa haadha faaxee let me ask you one question gaaffii si agarra. Wanna dhiirri akkati yaaddee hin argamu jaarraa kana keessa. Suni nu hunda hawwii dubartii hundaati jedhe. Hin argamu yaa'u filannoo keeti. Dhiira akkasitti yoon heerumiin dhaabadhee afaan filannoo keeti. Baay'isawee dhiira akka barbaadanitti heerumuu dhabanii booda gubachuuf hiikuurra akkana firii ta'anii jiraachuun illee waan tokko. Gama tokkoon hin argatta. Dhiira amma akkati jettu googilii tokko godhee maalii tokko godhee nu dhiirri qulqulluun akkasii jiru. Ana dhageeffadhu abdiin kutadhu addunyaa kanarraa dhugaa keeti sun dhiirri akkasii hin jiru. Abdiin kutan garuu hin jirtu. Uffi harkaa kunis waliin qixxaa'u fakkii kun dhugaa keeti. Ana ammoo abdiin kutadhu. Yoo pileestoorii keessa dhabee googilii keessa barbaada.
Googilii keessa yoo dhabe kiroomii keessa barbaada dhiira akkasii. Kana jechuun kan qophii dhiira akkasii yoo jiraattellee bakka ati barbaaddu kana hin jirtu. Atama fakkeenyaaf kana jechuun kan kiroomiif googilii irratti barbaada osoo hin taane meebi kaayiroo keessa taa'ee dhiira akkasii yoo hin argine gaafa Kanaadaa deeme yookaan biyya keessa illee teettee dhiira akkasii gaafa Itoophiyaatti galuun argachuu ni mala waan jedhu yoo fakkeenyaaf biyya buutee biyya teenya buutee gara baddaa baalii fa'a namicha gabaree wayii mobaayila ofii qabu. Ana wallahi so gabareetti kan fadhuman bakka ashitti ko wallahi so gabareetti heerumeti kan fadhu. Zannaaci jechuudha. Zannaaci Ameerikaaf Kanaadaa jiru kan harka suchiisii kaatee gaafa biyyatti gabbee zinaabuu zaaree jedha kama Amaariffaan beekne kana bar zaaree zinaabuu. Akkanatti caammaa fi akkana warraasaa gurguraa. Gabareen addunyaa tanaa isa. Kaawuriin addunyaa tanaa gabareedha. Ani feestaala qabadhee gabaa dhaqee boqqolloo bituurra, feestaala qabadhee gabaa dhaqee qamadii xaafii bituurra baasee gurguruu kaayyoo kooti. Baasee gurguruun fedha qotee baasee gurguru. What do you think? Maaliif wannaa kee garas hin deeffannere? Kanaan dura galee harree odala bitee horsiiseedhaan jirtu? Bara biyya galte sana miseenjara na barreessisaa horsiisa. Maali jette? Maal jettaati? Ati galteetini wayita biyya galte san harree odala galee horsiisaa naan hin jenne maaliif yaada kee jijjiirtee biyya alaatti deemu? Wallahi karoorri kiyya beektaa. Harri naga afurii shanii takka biteetu maani nagada jedhee wallahi karoorfadhee gale. Buna, goommana kana, dinnichaa. Ammas taree deebee irra caala namni kenna waan araada qabu fedha waan akka saamboo kanneen jechuudha. Koofee tafunyaan ulatan ta'an. Inuma gurgura jedhee abdii kutadhee asii gara biyyaa gale. Waa kana hojjedhee beekaa. Kushii nama arabaa kana keessaa baa jedhe. Yoo asii gara biyyaa galee amma harree takkitti ho'i kuma harree xiqqoodha sunuu laali kaa xiqqoodha. Dhugamaan harree bitte moo? Ati dhugamaan harree bitte? Dhugama? Waanti 7,000 bite harree takka. Harree takka 7,000 bite amma wadala guddaa wayii ilaalee. Dinnicha minaamina nagaduufi? Nagaduudhaa barbaada qoyi. Amma harree wadalaa tokko kuma 12 dhani 12 bite. Cee keessatti haraashiidha jedhanii ba'aa kanan danda'a. Amma yoo biteetin jedhe gaafa kaan laali kaa. Yoo akkana torbaan akkana ga'e lafa namaa wayii seene achi waraanan abbaa waraanen beekan. Galee balbala dhaabata yoo hanga ba'a galu. Harreen maal ta'e ijoollee abbaa waraanen beeknu hin waraanan. Gaafa achirraa gaafa yoo fuudheetiin qabalee takkatu jira qabalee sanachi kissiidhaaf qabadhee dhaqe. Harreen jedhaa waraanan jedhe. Kissiillee dha namichi garan qabatee. Wallahi kissi dhaqee fi wanna dhaqee waajjira poolisa. Kuma 10 bite. Asii galee ji'a meeqa keessa kissii duras illee dhaate? Lamaatee amantaa lala. Kuma 10 bite. Aganatti amma yoo dhaqeetiin jedhe wanni hundu akka duraanii sani hin jiru beektaa? Jijjiiramee jira harkaan deemuu qabda qabalee yoo dhatte kaabilee ganda tana yoo dhatte harkaan deemuu qabda. Amma hin dhaqee gaafa torbaanii ragaa qopheeffadhu deebi'edhan. Amma gadhuma kenna isa warruma ebeluuti waraanee lafa ebeluu seenee jira namicha wayiiti ganda kenna jira abaaraman tokko gammadoo jedhanii. Warruma santi waraanee maatima kenna lakka'eeti obboleen yerumti yafa lakka'ee gaafa torbaanii yoo asii dhaqee deebi'u. Nadidan amma maatii kenna keessa namni tokko wanni kun nu kakachiisaa jedhee naani argine dhani nadidan. Nadidan harreen odamaan laali kaa balbala seeraa tana tama laallasu harreen du'e. Ta harreen du'e aniin kiyya waa hunda gadhiisee Addis Ababa galuun amma kaa baasa boora haaromsu. Ija kana laala maaliin ani nigidii kiyyatti oofee jiraata. Eessan nagadamee? Dhugaa dubbachuuf ati ashoo waa jettu jiru Itoophiyaa akkasii.
Wallahi ati yookaan shooftaa jiru Itoophiyaa garuu akka yoo waliin hojjedha jettee ati kaate wanni sun hin bada yoo keessi bira geete si mararti. Goma qabeenya wallahi gisee kooti jiru san lukkoota kanneen jechuudha lukkoo gara 60 bite. Lukkuu tana seeratan jedhan. Guyyaa hundanaa rikaan yoo na bilbilan lukkuu bakka kennu dhabne lukkoota nurraa seeratanii lukkuu guyyaa gadi baatee jirna bar Itoophiyaa yeroo lukkuu walirraa seeratan keessa jirra. Lukkuu tana taan luka dhayanii cabsanii taan koolarraa dhayanii buusanii taan qalatanii nyaatanii wanni hin goonan jirtu lukkuu tana lukkuu 60 bite keessa lukkuu 30 gal inuman cadhise. Achi deemtee dhuftee tuun duutee tuun maal taatee qoricha nyaachisanii maal taanii lukkuu 15 gatte. Gurguraati. Dhugama ilaali warra kennan gurguraati dinnichaan bitaa lafa kaayaa jedhe. Maal godhane? Dinnichaan bitanii lafa kaayan dinnichaan alisaa warri achuma takkummaan luqqisaatiin xoroshoodhaan qabataa nyaatan takkaan luqqisaa xoroshoon qabataa nyaatan macaqqi kun taalli. Haati faatee kasaa harkee kun kasaa. Awwaadha. Atiin sun garuu nama yeroo akkamii jiraatti rabbitti. Astagfirullah. Negaranyaa wayti wallahi. Wanni ati nagaduu fi addullee ati akkami biyya alaa waggaa meeqa turtee galtee asii harree bitta. Allaali bitan danda'a wayita biyyaa baatu iyyuu haga silaa paaspoortiin baastee finfinnee deemtee bultesan iyyuu harreen hin bitta turtee. Harreen bittee hojii kee yoo dinnichaaf shunkurtii nagaduu barbaaddu wayita sanuu nagaduudha nama hojiin kiyya nagadu naggaadee cimtuu ta'udha. Akka bittee diniin nagaddaa biyya alaatii galte. Harree lama bitee harree lama yoo biteetiin jedhe jechuudha ani waamee meezana yemma kana meezana yoo kabitu ta'e dirqama harreen na barbaachifti. Buna kan nagadu yoo ta'e dirqama harreen na barbaachifti. Kanaaf akka addunyaatitti harree horsiisuu Itoophiyaan sadarkaa lammaffaamu tokkoffaan harka. Walla amma qabna harree dhiyoo sana jechuudha. Eessa dhaqee badda biyya naannoo arsii dhaqee arsii gara xiyyoodhaa fi digaluu jidduu jechuudha. Harreen tun kun eessarraa hiriira yaate sila hiriira jiraalee hadda. Eessarraa hiriira yaate makiina jedha akkana makiina ceeggifatte siin jedha makiina jalaan gortu makiina dhaabatee harree dabarsa malee harree makiinaan dabarsi. Sana taltee wallahi harreen maan biyya keenya galata taayye wallahi orga taayye dhufee mirgi harroo eegga. Seenaan isaa waan dagatu. Bareeda. Ceelaa barbaachaa kana dhaabattee harreen waan ajaa'ibaa argine garuu biyya keessa yeroo gadi. Masii turte qaamni mootummaa kootu nu waliin dalagisiin jedheetiin si affeereen jiru. Miti warra keenya xalayaa gaafatanii. Maaliif? Faadarii kee xalayaa barreessanii gaafatan. Gaafatanii jennaan anamma faadarii kiyyaani. An tokkoffaa Kanaadaarran namni na barbaada. Baay'ee akkuma isin beektanii haga warqata wayii sirreeffadhu malee Kanaadaarran namni hojiidhaaf na barbaada. Amma intala takka yeroo deengadda argitanii faranjittii takka Chaayinaadha isiin. Bakka barbaaddetti dippiloomantii si banuu dandeenyaaf hojjechuu ni dandeettan nu waliin tanaan jettee na gaafatte san jechuudha. Yeroo baay'ee keessaan na barreessiti. Ana immoo biyyuma keessa taa'ee tasa qayyamuu hin barbaadu. Kanaaf jecha dide malee ani Abdishee Aggaarotu na barbaadee ture OBN keessa waliin hojjennedhe. Abdishee Aggaaroon beektaa ka Suudii irraa galee OBN keessa hojjetu san. Yaa dhugaaf jedha baay'ee waan haasa'u kan ashoofan jirtu. Na barbaadanii didee sin jedhaan hin barbaadodhe. Gisee biyya barsiiftuu wannaa ture kan barsiiftuu histirii yookaan ammoo barsiiftuu jiyoogiraafii ture bara. Seenaa baay'ee waan keessa qabuu fi seenaa baay'ee waan qabuuf jecha anammoo biyya keessa taa'ee hojjechuu marbanishaa fuulduraati biyya keessa taa'ee aadaa kiyyas ta'ee wantoota garaagaraatis hojjechuu dhabdii qaba. Isa aadaa irratti dhugaaf jedhama. Wandoo kabeettu yoo taate Saaraa Duubee kabeettu yoo taate dhalattuu naannaa kiyyaati mul'isa aadaa kutaalee Oromoo irratti nu wajjin hojjedhu naan jedhanii na gaafatanii turan. Birraa Gammadii amma na gaafatee ture yeroo sana ani hinditi. Hamzaan maal jedhe sila waan birratti argee namni kootu sin jedhe diddee haftee wallahi nama natti hin fakkaattu bayyala kana. Eenyu? Gaa'is taftaa Hamzaadha.
bareeda. Hundaafuu abshiira. Nama hamsaa jedhamu beektaati. Yaa nama meeqa beeka? Nama hamsaa jedhamu nama 5 ol beeka. Namni biroo ka beektu hin jiru. Nama 5 Dhuunfaa keessatti beektu. Masaan lammaan mataa wal dhuunfaa kiyyatti marayyumaa dhuunfama beeka. Maal isin qaba abbaa wajjaa onaa guuttaa afurnee onaa guuttana. Abiyya waliin hojjanna seenaa. No abiyya amadu osoo hin ta'in affeerra nama dhiyaata wayita biyya galan. Waan adda addaadhaatti. Waan akka tiivii. Waa hedduutu jira. Waa hedduudha. Namni hin deemne affeerraa hedduutu jira. Nam masarrat dhaabaa na waamtee turtee as keessatti na beektii hin dhadhee. Ammas wannoonis artistii teennata nama qaanis eenyu iyyuunatti hin taane. Hamsa deebisee na shqabaati. Eenyu? Nadi. Ati maal Hamza malee coggarra sin hojjetu moo maal inni Hamza fayyaddu? Jala koomantii barreessa. Akka jalmii san jala deema as keessatti ija keessa wallaltanii maal faayidaa qabu? Anara waan badaanaa so'oona naasisiisinaa ta'uu badheera. Barbaadoo walee Facebook irratti argee viidiyoo jarree isiin birdiinsi keessa jiru tokko taaftaa wal godhaa gubbaa irra barreessa. Hamzaan maraateera waayizuu wanni inni poostu godhu wanni inni poostu hin godhu jechuudha. Jaati fiiraaf nama birooti poosti godheera beektaa viidiyoo kan keessatti bakka takka waliin qabanii qaba. Kaati ciiftu san jechuudha. Inni illee osoo arge poostu godha. Hamzaan waa poostu godha. Ani wallaahi ani Facebooka kan ani blog firraa godheetiin hin ta'a namni Facebooka bar seenuu dhiiseera waayizuu. Almost gari jala besari. Kami terkata kafena, wanon, kami tak selayu Bismillahirrahmanirrahim. Wame akan di post, wame, ay selecho mandi. Ini nama komentar si beresa orang garasnya tu si mana? Dari Hamzah kan aja sudah wan ini post, wan ini walik guru, kumbakan ini walik guru, rabbi ni sah habeku. I don't know jadi. Wanna tokko posto godhe ani yuree bitana na aarse. Maali jedhe dhiira arabaa taatee Bengaalee I don't know dubartii Oromoo waliin aganama dubartii 4 mooshan akkas tuni. Oromoo wal baafatan maaf irratti duulanii jedhe bar dhiirri teenya yoo dandeettan akkasi wal baadhatanii haadha manaa keessanii waliin jiraatu. Bareedaan akkas jiru sunu deemee hindii fuudhe maa birkiidha dubartiin teenya Oromoo. Nagayaan jira. Mee maa rakkoo qaba barreeffamni kana teennaan atu isin jedhe raaha argattan taanaan isin kabajjan taanaan dabbisee mana qaraxa taanaan bakka feetetti heerumi jiraatu. Ani isin jedhe bakka feete heerumi jiraatu. Mujatti takkitti fuudhanii ardii tana hundaan deeman. Maal ka keessan sibiila ka keessanii xiyyiitiitu muka qabaa gangaalii amma wannoo tufamoo maal inni bishaan tufu. Baran dhiirri kenna kun bari yeroo tokko tokko hirnaa oobarii isinit dhalti bar. Dhageettanii? Maafi bari. Lugara piccogarra kan nagaa gargaara. Keessattuu rabbiin hinaan fadhiidha arsiitiin gadi naqe rabbiin namarraa haqa. Gudsum. Gudi bawa. Welcome lubbuto. Amma tamaa Sila pun berbaju. Tapha qixaaxii qabu taphan. Baru tadi tengok. Tap-tap godhame. Koppiliin killee godhamtu. Please. Jaalaltii tuunfaalee barsirraana qabde. Ati waan Tap-tap sila batani di tap-tap kok rame ije dadhabeen boqodha.
Orboknya. Tak gak gue sih.